eenyutu injifata jettu isin yaa jamaa har'a galgala dorgommiin ispoorteessitoota lama seeddoo fi joonii jidduutti kan gaggeeffamu yoo ta'u hirmaatonni kun muuziyeemii adwaatti dorgommii seena qabeessa Itoophiyaa keessa jedhamu gaggeessuuf badhaasni isaaniif qophaa'e birrii miiliyoona 5 yoo ta'u kan injifatee takkaffaa miiliyoona 4 fudhata kan mo'ame immoo birrii miiliyoona 1 fudhatama. Miidhagina sagantichaatiif dorgomtoonni hedduun gosoota morkii gargaraatiin qophaa'anii jiru. Walumaa gala sagantichaaf birrii miiliyoona 17tu bocii tahee jedhan. Dorgommiin halkan kanaa kun dorgommii ajaa'ibaati. Waliinuu kan laallu ta'a. Maashaa Allah sooressi abbaan qabeenyaa obbo Yaadataa Junaydii bara kanaas badhaasa sadarkaa takkaffaa pilaatineemii waancaa fi meedaaliyaa warqee fudhatanii jiru. Obbo Yaziid fuula feesbuuk isaanii irratti akka barreessanitti akkuma barataan dhuma waggaa irratti firii barnoota isaa harkuuf hawwii fi abdiin eegutti nutis dhaabbata keenyatti guyyaa kana eegaa turre. Akkuma eeyne sanitti nuufillee haaree ta'uu baatu kaffaltii gibiraatiin akkuma yeroo kaanitti badhaasa sadarkaa takkaffaa fudhannee jedhan. CEO dhaabbata keenyaa yookiin hoogganaa ol'aanaa dhaabbata keenyaa abbaa qabeenyaa obbo Yaadataa Junaydii Bakrii cichoomina qabduu fi amanamummaa keetiin kun hundi argame jechuudhaan obbo Yaadataa Junaydii galatoonfataniitiin jiran dirree qofaa miti biyyi keenya Itoophiyaanis isin galatoonfatti. Egaa baga milkooftan baga gammaddan jennaan abbootiin qabeenyaa keenya hundinuu warroonni bara kana badhaafamtan hundi baga gammaddanii isiniin jenna. Obbo Yaadataa Junaydii Bakrii fi warroonni biroos maashaallah isinirraa jenneerra. Oduu gammachiisaa daa'iin jaalatamaan Sheekh Jamaal Aliyyi mata duree daldalaa fi amantiin waliif maali jedhuun gara tiiktaakii isaatiin seepteembar 5 bara 2026 guyyaa sanbataa jechuudha hagayya 29 akka biyya keenyaatti galgala sa'aatii 3 eegalee mata duree kanarratti hubannoo gahaa ummata islaamaatiif kan kennu ta'uu yeroo isin dhageessifnu gammachuudhaani. Maashaa Allah qabeenya halaalee rabbiin nu haa faayu jechuun sagantaa kana irratti hirmaattanii barnoota karraa argattan jechuun waamicha kabajaa waamicha barnoota isiniif taasisanii jiru. Hawaasni keenya hubannoo waa'ee biizinasaa irratti akka argattan abdii qabna. Keessumattuu aalimmanii fi hayyoonni islaamaa hundi diinagdee keessatti hirmaachuu irratti eessa jirraa fi hubannoo waa'ee biizinasaa qabnu garam jiraa akkamit jirra kan jedhu kan itti hubannu ta'am daa'iiwwanii fi aalimoonni keenya hundinuu hubannoo gahaa akarraa argatanii fi hawaasni keenyaas hubannoo bareedaa akarraa argatan abdii isinirraa qabnam sagantaa kana hawwiidhaan kan eegnu ta'am inshaa Allah.